barumsi har'aasi waan ijoollee Suudii barbaachisu keessaa isa tokko. Namoonni baay'ee maallaqa biyya ergitanii maatii keessan gammachiisuudhaaf ji'a kana keessa khayrii argachuudhaaf hedduu yaadaa turtan. Akkasuma akkasii ergitan isiniif qabadheen dhufe musliimoonni idil addunyaa gubbaatti argamtan hundi keessan kakaabaa kan dhihaa kan bahaa Ramadaan Mubaarak. Kan afaan koo beektanu kan hin beekne yaa musliimoota baga rabbitti isiniin ga'e. Osoo waggaan gahin meeqa du'ee bade gamanumaan obboleewwan kiyya akkaataa isin rasiida biyya ergattan isin agarsiisa dafaa waliif sheer godhaati itti fayyadama. Iida kanatti maatii keessan haadha keessan bilbiluudhaan gammachiisa. Gara barumsaatti isin dabarsaa. Wassalaamu alaikum. Abbaasin jennee yaa Ramadaan baga nagaan dhuftee yaa Ramadaan. Amma gara barumsaatti dabarfannee jirra. Irra deebi'uudhaan musliimoonni addunyaarra jirtan baga Ramadaana geessan baga rabbiin ittiin isin ga'e fayyaa nagaadhaan waggaa gahuun alhamdulillah hundarra caala obboleewwan keenya. Har'a barumsi keenya har'a waahii moobaayiliin akkuma beekamtu rasiida duraan hin ergitu amma garuu biyya ergaatti riyaala 15 akka feetanitti ergiti. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamne dafnee gara biyyaatti ergachuun hedduu gaariidha obboleewwan keenya. Egaa akkuma beekamu inshaallah barumsi keenya itti fufa Ramadaanii dhufus inshaallah waan jiru wal barsiifnaa gaafii keessan isiniif deebisaa wanna hundaratti inshaallah rabbuna. Kanaafuu obboleewwan keenya peejii keenya laayik gochuudhaan Ramadaana kana keessa nu jajjabeessaa inshaallah riyoo peejii jedhu kana amma gamanumaan gara barumsaatti isin dabarsa inshaallah. Barumsi keenya har'aas hedduu gabaabduudha. Viidiyoo gabaabduun isiniif waraabee akkasiin daddaftanii sheer waliif gootanuudhaaf jedhee maaliif kanatti yoo fayyadamne jenne inshaallah maatii keenya gargaaree du'aa'ii ittiin argachuu dandeenya. Asitti garuu riyaala xiqqoo yoo ergine achitti riyaala hedduu yaani maallaqa Itoophiyaa hedduu ni baha jechuudha obboleewwan keenya. Meeseejiin akkuma isin agartan kana riyaala 25 riyaala 6 birri 25 Itoophiyaa jechuudha. Riyaala 6 akkuma isin agartan riyaala 6 birri 25 Itoophiyaa. Riyaala 10 yookiin 5 birri 50 Itoophiyaa. Halaala 5 wajjin riyaala 10 halaala tuqaa 5 jechuudha. Eshi riyaala 20 Suudii birri 100 Itoophiyaa jechuudha moobaayiliin. Riyaalli 100 birri 500 Itoophiyaati. Yaani moobaayilii riyaala 20 yoo ergine nama lama ummaa keenyaaf abbaa keenya birri 20 birri 100 takka achii baha 50 adda qoonnaaf jechuudha. 50 jechuun Itoophiyaatti hedduu gaha jechuudha obboleewwan keenya. Kana akka isin ergitanuu isin agarsiisa. Amma garuu afwan moobaayilii keessaan qabu moobaayilii keessa kaa'atan meeseejii kana baasee ka'ee isinitti agarsiisuu yaala jedheetanii akkas godhe obboleewwan keenya akka isinitti argattan isin agarsiisaan. Amma bakka meeseejii itti argattan tuttanii gaara gubbaa kanatti meeqa barreessitu obboleewwan kiyya. Afwan bakka meeseejii tuttanii gaara gubbaa kanatti basiita obboleewwan keenya basiita yaani xiqqoodha jechuudha. Gaara gubbaa kanatti 900 obboleewwan keenya gaara gubbaa kanatti 600 jennee miti. Gara gadii kanatti immoo maal tuqna dhufnee beektanii isinii fide jedha kun taaraa qubee kana itti barreessitanii lakkoobsa akkuma feetan lakkoobsa abbaa Itoophiyaa ta'uu lakkoobsa irratti ergitan sana gad tuqxanii irratti ergitan kana irratti jechuudha. Qubee taa fakkeenyaaf amma kanuma Itoophiyaan itti naqaama duwwaa 25 amma lakkoofsa Itoophiyaatti naqeen jira. Fakkeenyaaf amma ittuun erge meeseejii amma fakkeenyaaf STC irratti ergeetuma isin agarsiisa yaani hin seenu jechuudha. Akkanatti isinii seenaa wagga isinii seenee kee meeseejiin isinii deebi'u maali? Maal meeseejiin nu deebi'u jettanii kanatti isinii deebi'a kunoo. Meeseejii kanatti isinii deebi'a. Meeseejiin kan wagga isinii dhufe obboleewwan kiyya kabajamoo meeseejiin kun wagga isinii dhufe
isin immoo quxurii yoo quxurii lama yoo birrii 25 feetan birrii riyaala 6 erguu feetan quxurii takka yoo riyaala 10 halaala 5 birrii 50 nuuf abbootan quxurii lama quxurii irratti ergattan jechuudha. Akkasii obboleewwan kiyya kun basiixaa dafaa itti fayyadama waliif sheer godhaa obboleewwan kiyya isiniin jedha. Gamanumaan ashiidhaatti qorra geeffanne kan ramadaana gara xumuraatti.